السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريان كي كم جرت نجا كيسني فيا كيسني بجانا جاجرات تاني خردني وتوبيك يا هندي كيسني وجودا إن شاء الله هرأ ونيجي تشوبر بعده نموني وفتا عادة بتشوبر بعد دنجة جودا إمارات كيسا شارجة كيسا كسمس نانو غرغرة صور جرتني لا قبس أسرت إسنيف بريسو كانان bilbiltanii uffata ajajachuu hin dandeessanii jechuudha. Uffata aadaa Jimmaa, kan aadaa Arsii, kan Baalee hundinuu ni jira jechuudha. Kan Harargee baay'eetu jira. Kanaafiyyuu ajajattanii bitachuu hin dagatinaa isinin jedha. Maaliif aadaa keenyas guddifachuun nuuf ta'a. Kanaafiyyuu aadaa keenya haa guddifannu, uffatas bitadhaa isin jedha. Akkuma argitan kun uffanni boorsaas qaba, shaarbis qaba. Maashaallah haala bareedaadhaan kan jirudha jechuudha. Kan uffata aadaa Arsii immoo qodaa akkas yaani qorii namnis ni qaban fakkaate. Waan hundaafiyyuu inshallah lakkoofsa asirratti isinii barreessu kanaanii irratti bilbilaati yookaan immoo WhatsAppis ni qabani. itti barreessaati akkasitti gaafadhaa bitadhaa isinin jedha. Akkaan beekutti waan hundayyuu ni qaba. Kanaafiyyuu itti barreessaati bitadhaa, uffata aadaa bitadhaa ittiin bareedaa isinin jedha. Aadaa keenyas walumaan haa guddifnu isinin jechuu barbaade. Har'a kanamaaf dhufee nagaan naa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.